mata gurraa warra jennu kana jechuudha. Abbaa kiyya ka gaafas akkasirra naffa'ee haddisaa fi quraana na barsiise kana jannata isaa naa kadhadhaaf. Akkuma beektan egaa eega namni ture uumama sadii himi an waladan saalihan sanirraa tokko ta'uun barbaadaa jechuudha. Akkasii har'ammoo nama akka abbaa kiyyaa nama akka obboleessa kiyya guddaa namaan jaaladha. Saanii umarii hundarraa du'e eebiti teessan ni dhagahamti jannata naa kadhadhaaf. Asumarratti hin dhaaba fayyaadaa ani gaafa duraa quraana yaasinaa fi tabaaraka yeroo teenya sanitti kanuma haffazan. Ahora me lleva a tirar ahora abu najib abu amballe te ormo abdu amdan sakana disu dunya fi akhiratis qabeenya tokkollee waan gaarii dhabaa ani aadaa oromootiin garsiisa jeetiin jidda dhaqe aboo aadaa oromoo garsiifte aadaa keenya baga goote huuttumee achi maydheetu umuraa kana bakka rasuulli rabbii nu gaafate wahajjul beeyti man istataa ilayhi sabiila bakka jasan si geessaa jeete akkasitti umuraa na geessisee Marwah hunda fiigee wanni nuti godhan hin jiru. Isa kanallee takbiirga Allahu Akbar. Najiib keenya nama jabaa akkanaati jechuudha. Gaaf tokko anamma sheekota keenyaaf dhaamsa qabu. Dhaamsi ni qabu. Yeroo hedduu nama kana Sheekh Amin Tutumugga gaafa sana isaa ta'u majlisa irra jira. Rabbi hundinuu terus gaaf tokko ganda Usmaan Ahmad Jaliiti Dirreedawaa kana nama gubbaa kana jira namni beekayyoo jira. Ijoolleen salaata diddee namni nu harkaa bahee jedhanii sheeka jedhanii dadhaban. Gaafana sheekichi amala akka sheeka keenyaa sheekaan an jaaladhu sheekaa miin kana qabu tokko rabbitti erge ganda sanitti. Erginaan ijoollee shagooyyee malee diddee jedhan. Akkaataa namatti deebisan kanaa jira miti. Dhaqeetuma mee dardara keessaa akka gaarii jabaa akka ijoolleen jala yaadu naa yaamaa jeen. Koottaa jala arra sheekaa isin yaama yennaan gaara jalatti duratti isaan ganda keessatti ittiin biisan shagooyyeedha. Akkam ishee nu yaama koottu ni dhufan. Shagooyyeen isin hojii taphachuu barbaada jedhana eessan taphatta ammoo ajaa'ibaan dhubbee wallee nuti muuf deemanii jedhe lakki isumaa wajjin taphachuu barbaada jeen. Tunggu isin hojii taphachuu barbaada jeen akkanaa jedhanii walii himani. Haati shamarranii illee ni nafne. Eessatti jennaan bakka futtoodhaan dhaqaa jeen gaddu keessatti gaara keessaa maal goota. Adaan keenya gaara keessatti deemtu. Takaka wala galgala hayaga tarin itti buus naalala jeeni bareettuma naalala jeeni gobba dhaabnaa lakki wala kura dhaabaa jeeni imaamata biyyamoo asumarraa hin qaba jeeni maal sirbitanii jeeni Fororsa roobee ganda Usmaan Ahmadii gororri feetee mamorri fee waan lati jenne jedhe waan gaarii jentu itti qabaa jeeni eegachi itti qaban harka walakkaa namni bishaan ta'e ni dadhabee Sheekha tokko hafuuratti fudhannaa jettanii isinii jeemee haaya gattaa. Amma gaabaa ol kaan sheekha hafuura fudhannee haa jenna wallee tara qabdi. Teessan isinii hojii jee amma xiyyeena hojii jaa jeenga. Hayi ammoo sheekha ni jennaa ol kaan lakki xiyya teessumatti jeen. Umma kam jennaa jeni tan wareefu san jeen. Eenyu bafarorsa roobee ganda Usmaan Ahmadii. Gororri deema yaa Rasuula Rabbii mormi kee baallate wasalli madaa qabi jeemmana. Ganama namni uwwisaa qabatee fiiga. Samaaluma wali jedhee iddoo waan qabanii kanatti himaami. Waa gargari akkasitti nama fudhachiisan malee akkanumatti nuti akka irra buusanii ati warra azaabaatti siyaadee karatti deemuuf barabbumaan beekasanii. Talmaan jechuu barbaade akka sheeka beellu ta'a. Sheeka beellaan waan silaa fedhu san sumatti himaa ammoo karaa dippiloomaasii keessatti Inshallah, haji kemana? Semua boleh duduk. Kemana mana?